وان جوار محمد خيسين دقيساني بيني أصون سنتين دبر ردرة واي والدبر الآن نفتنيان قنطوتا نياتشاجر تخانا يسالي تقواني تطوينا سندرا غرو تدران درا I think سبالو كديري لين هيدا رابه هجرة خبرامو قرن هررجي أوداي تهرير جلق أبدي هرنا جلاك أبدي أراكم بولشا في دريت أيارة جلاك أبيشو تون أدو أراتي لغا وانما dhiirri dhabamnaan firraa qarreen wal hiriira ba'uu haate isookkee humaa miti garuu akkamitti warreen shamarran keenya oromiyaa guutuu akkamitti tokkummaadhaan maaliif ka'uu dadhaban waay they don't want to stand maaliif harargee wajjin dhaabbanne maal rakkoon jiru harargee wajjin dhaabbatanii tokkummaadhaan sagalee fi dhageessisu maaltu isaan dhorke tana isinummaan deebisaa garuu waan shamarran keenya awwadaayitti qabsiisan still hagammaa deemaa jiran sun oduudha tabiraa arraan tana waa'ee taakkala uumarraan dubbachuu fedha waa'ee taakkala uumaa kana hedduu baalarra caccabsine sababa isaa waa meeqa wanni godhaa ture sababa inni guyyaa takkitti gaafa maaster pilaanii dubbateef taakkala uumaa kana ajandaa hin godhannu oggaa diinni itti ka'ees namarraa dhorkaa ture jechuudha تدران درا تاكل وما لغادا غافا ماستر بلاني كريديتي قبا ارغسني مال غود ارغ غران غودفن اوبيديون مال غو تشاجرت ارغ غمان غودفت تاكل وما غنم غاري باخي انديت ادرش اديس ابابايه انديت نش يني اديس ابابايه ن غيزه جرا ارغي اوغا gaafa kaan taaboonni huno samiirraa bu'e jaanii finfinnee keessatti mana namaa caccabsee dachii tanarratti waan taaboonni bu'eef jaaramuu qaba jaanii qeerroon lakkiintoo jettee rabshaa qabnaan dhaqee imimmaan irra haqaa ture. gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo gadhiifamee jira fayyaa argadha gujjaab garuu beeytaa gadhiifaman ja'anii garuu manni murtii gadhiisaa jira firii ta'uu isaanii dhibba shuurii miti garuu anyway gaazexeessaan leen eenyu Guyyoo Waariyoo leen خليلي قلما فارف قد ديساني أدونو أريو فري قد ديساني بيخو قرو إرجع مني مرتي ولا بجاني قرو دراما من مرتي خلاص ما بودر ردوب بنا anyway ديسا سنما أما أنتنا واني ديما جرو نامي تاكلا وما جتني خون أورمون لقمان بكا قدا خنيتي في ترتي إرجع أشيغالي جيزي هاتي أورمو بوچو غافا هاتي أورمو بوچو تكا أرجين بيخو gize immoo yeroo jarri khaan booyan dhaqee imimmaan irra haqee aizosh maamiyye aizosh Addis Ababa ije ugutakka taan wanna gurshaa ugutakka deemeeti ijoollee kararraa guree biddeena gurshaa maal godhaa teenya immoo quban qabu akkasimi ganama oggaa ka'ee indeet addarshi Addis Ababaayyee indamin addarsheenee Addis Ababaayyee jechaan turre takkalooma arra maal dhagaheeti qubee afaan oromootiin as bahee afaan oromootiin kadagate erga juuni afaan oromoo barreesseen beeku arre maal dhagaheeti maaltu dhalatee afaan oromootiin as bahee qotee bulaa kuma 20 afaan mana kanneefi eenyu maqaan isaanii izee maal lolan rabbantee duula aggoote dhugaa sitti himna dhaggeeffadhu amma nuti akka durii miti goobana daacee sobamee jira minilikiin sobamee jira bitamee jira abbaa garaati goobana daacee isin erga nuti wal jala awwaannee tokkummaadhaan dhaabbannee mirga kana arganne booda sobamtanii nafxanyaadhaan sobamtanii ilmaan oromoo duudatti hin galle gruupiin hangi tokko haakka taakkala uumaa haakka Shimallis Abdiisaa namoonni hangi tokko chiifii poolisaa haa ta'u jarri gurguddaan kun aangoo arganne jettaniitiin ilmaan oromoo duuda galtan arrammoo wal dabareen isin nyaachuuf deemaa jira jechuudha jala isin nyaachaa jira jechuudha soo kanaafu taakkala uumaa arraan tanaati as baatee afaan oromootiin qotee bulaa kuma 20 fi mana kannee seenaan tiyyan dagatamtu kanaaf duulana rabba kijiba nuti qotee bulaati mana kanniteef illee nagar eenyu sobda we are not talking history man nuti bar warra lubbuun jiru bar warra qabsoota nagaggeessaa ture seenaa haasawaan jiru amma haasawaa jirra amma waan tahaa jiru yoomu afaan oromoo ati indifne diftee jirtaanati yoom qooga tokko DC dhufta ogutaka achi dheeyta ati namni waa gurshaa turte waan biraati
arrantana dhagaa afaan si khaare dhagaa miti waan fedhan afaan si khaayani oromoon akka duri siif loltu jirtu naaf lolan jettee watakka yeroo keen kumin jechu tabra dhugaan isinii majara keenya Jawaar Mohammad goota rabbiin saba tokkoof jaarraa faa keessa waggaa dhibba faa keessa kan nama akkasii Jawaar Mohammad dhugaan isinii leenca hiriyaan qabne karabbiin oromoodhaaf ati oromoo fi si uume wanni ati gootu hundi oromooti jee rabbiin Jawaar Mohammad uume jechuudha dhugaan isinii maan maaliif jettee jaa namni kun erga qabsoo asirraa jalqabe hanqa biyyatti gale guyyaa takka osoo waa'ee oromoo compromising godhin gaafa kan abiyoot maal godhe Jawaar kana xamaduudhaaf iccitiin isiniif hima jee deemiitii Taakkala Uumaatiin Jawaar Mohammadiin hodhu kaartaa manaatii fi kaartaa OMN gomuutti ijaarratu fudhadhu jeen jechuudha. Hodhuuti kaartaa kana Taakkala mana dhufaa bara waan abiyyin tahin hundisii galgalaa gana mana Jawaar Mohammad dhufteeti isa gorsaan isaanii isa ture waan inni jedhu Shimallis dhufeeti Jawaar waa mari'achaa ture aboo Jawaar keenya akkana ta'eetiin jira mee maal naa wayyaa ja'an akkana godhi ja'an jechuudha. Iddoo takka badhiisee jira gorsaa ta'ee ture bar Jawaar haga mana taa'u Khaanni dhufa Lammaa Magarsaa ni dhufa isaan mari'ata Taakkala ni dhufa isaan mari'ata amma gaafa Khaan warri garaa jecha galgalaa ganam asirra taa'ee Jawaar Mohammad arrabsee rabbiin biddeena baaseef takka mana arrabstan jee kha'as taa'ee gaafa inni qabsoo finiis jaartiin jijjiga keessa abdiilleen itti godhee taafaan oromoo beeytu ilma khiyyaa Jamaayikaa jiraa ka jette san waan hin godhamin qaba he never say word because rabbiin ganama oggaa isa uumu ati rabbiin oromoof si erge oromoof jiraata oromoof duuta jeeni rabbii waan Jawaar Mohammad nu kanneef sambira huttani warri angawoonni inni arraantana angoorratti isaan baase kana hunda dhugaan isin inja takka takkaan mana Jawaar Mohammad every single day namni Jawaar Mohammad wajji taa'e yoo luyna taate goota taate baate Jawaar Mohammad bira yoo bakhiila yookaan nama qorqodaa yookaan nama stingy yookaan nama greedy taate Jawaar Mohammad bira ugaa dhufte arjaa taate bira baate jechuudha waa biraa qaraata Jawaar Mohammad bira hay tanatti midheengata warri Jawaar Mohammad qoradhaa jaanii geessanii huma irraa dhabne ennaan fuudhanii Jawaar biratti dandeebisanii hiikkannaat haqa qaba mucaan kiijiban qabu waa takka qulqullu akka bishaanirra xaliila Jawaar Mohammad qulqullu bishaanirra xaliilaati wallaahi isin hin jaan osoo silaa namni kun badii takka qabaate osoo silaa xurii takka qabaate arraantana abiyyiin qaata waa meeqa irra baase wannummaan qaanfatanii maggaarajaa duuba deemanii wanni godhaniif kanaaf jechuudha. Kanaaf guyyaa Khaan arraantana Taakkalaan maal ta'e beeytanii aboo Taakkala Uumaa maal jeen beeyta ati gizeen ta'e dhumattee jirti jeen jaan abiyyi gizee ja'uun wallaahi isin jaan kijibu Jawaar Mohammad jeemeeti jilbarra kufee booyee baratee mi xibsiis barate taanis jijjiirachuu barate eega itti kannan gaanii beeytanii mi gogora jarri sun itti kannan sanis barate lafa tuulamaa chabachabe miliyeenara ta'ee jira oguta akka diisii dhufee taan wannaa godha kana hunda quufeemi gaafa Khaan ati si khaasaa jeen abiyyin jannaani Jawaar Mohammad dhufee yaa Jawaar Mohammad lubbuuti yana dhaqqabe namichi na darbuuf deema hunu ani waaniin akkana ta'eef na darba hayyee jeega Jawaaris keessattis beeytaa gara namaa laafa Jawaar bar rakkoon isaa sanii bar gara namaa laafa hayyee gaa haa jeeni gaa amma akkasitti Jawaar guma takka bakka network mataa godhe bakka akkasuma godhe jechuudha amma lafaa kaafanne gaa nuti abiyyi keenya ati bar waan Taakkala Uumaa sabboonaa ta'eef oromoo hunda ariitee fixxee Taakkala ari'uu deemta meetti buu jennee dura dhaabbannee lolleef jechuudha eenyu harkaa buuse beeytanii Jawaartu harkaa buuse gaafa Khaan bar silaa Taakkala Uumaa nama waggaa dabre ari'amuu irra ture bar Adaanech Abeebee irraa kantiibaa taateetun waggaa akka irraa ta'uu irra ture namni Taakkala Uumaa galata oolee fi Adaanech Abeebee harkaa buuse Jawaar Mohammad dhaqee jilbarra kufee booyee oggaa kana lafaa Khaanee hundi keenya Taakkala Uumaa nama gaafa wayyaaneen wannaa goote nama dachii tana morme jennee inni goote jennee isaaf mormaa turre inni gaafa Khaan as deebi'ee
Jawaar Mohammad dhufee ableedhaan duwida duubaa direechu namichi kun waysan qofa dhugaan isinii taakala uumaa Jawaar Mohammad bira dhufeeti hodhu kaartaa OMN gamoo tijaarradhu mana tijaarradhu jeen fideetti kaartaa Jawaar Mohammad huno akkana godhee jan kaartaa isaanii inkijibu na huno laal kaartaa isaanii cireeti akkana fuudhee fuula taakala uumarra facaase waay in beetan amma isin mistirii kana humta deem anaa miti ati gurgurtu jeen yoon mana jaarrachuu fedhe Oromoon naa jaara yoon gamoo OMN jaaru fedhe Oromootu jaarrate jeeti akkana ciree kaartaa fuudhee fuularra facaase jechuudha. Arra abbootiin garaa meeqaatu kaartaa kadhatachi taa'ee Jawaar arrabsee kaartaa meeqaa kadhachuu jira. Akka Tanakaa fa'aa, akka Jaafar Alii fa'aa, akka Amiin Jundii fa'aa, akka Leencoo Baatii fa'aa, akka Kamaal Galchuu fa'aa meeqaa jira arra abbootiin garaa meeqaa taa'ee kaartaa kadhachaa jira jira keenya. Jawaar arrabsee meeqaatu argachuuf deema. Leenci immoo leenci rabbiin Oromoof erge akkana cireeti taakala uumaa deemasi bichi jee fuularra facaase jechuudha. Kaartaa fuularra cire. Namni isa bira jiru hundi rifate jechuudha amma. Abooma akkana gootaa jennaan maaltu siin galche jeen uummata hundaan. Abbaan fedhe yoo dachii barbaate maqaa kiyya fi barii kiyyaan fudhatina deema anaa achi fudhadhaa jeen jechuudha. Anaa miti keessin sobdan jeeni. Arrantana OPDO meeqaatu maanootu qeeta taa'u jira meeqaatu kadhatee taa'u jira nuuqanni dachii nuuqannaa jedhanii garaa ifiitiif sammuu fi gurguratanii meeqaatu taa'aa jira leenca akkana qabda Oromoon mana hidhaa keessa ani akkuma rabbii fi Oromoo abdadheetiin gale jeesan gaafa Abiyyi waxmade sana quuf sila arra kaartaa san fudhate arra Jawaar Mohammad afaan itti dubbatuun qabu. Akkana godhee laal akkana ciree kaartaa laal bichi jee akkana laa fuularra facaase laal leenci gartanii mee akkasiiti laal arra xurii irraa dhaban jechuudha nothing qulqulluu akka garaa haadha isaa irraa bee jira Oromoof dhalatee Oromoof du'a Jawaar Mohammad kanaaf wanta akka irraa dhaban haga amma huno maggaarajaa duuba dhaabbatanii haasa'uu fedhan arra taakala uumaa dachii Oromoo gurguratee joollee silaa garaaf bitamtu bitee hundesi baajetni ramadame hunda isaaniitiif kagaraan isa bitu hunda kadachi kiiloomeetira 250 hunda garaa isaaniitiif warra bitam hunda bitame innilleen arrantana izeemaan lafaa isa kaafattee jechuudha. Korrapshinaan waa meeqaan arra lafaa isa kaafattee jechuudha. Arra isa kaafannaan Oromooti yana dhaqqaba bar nama 20 qotee bulaa 20 dachii kannee 10 way hambisee sanii barna duulanii bar akkasii edaa. Eenyu sobdaati ati seelii goobanaa si keessa jira hattu eenyu sobdan gaafa waa argattan Oromootti duwida galtaniiti lafti tun teenya namni tokko ittiin gaafatamuun teenya jettanii Oromootti duwida galtan seelii goobanaa si keessa jira hattu haga tokko gurubbii haga tokkoon baana hundaa miti hanga tokko akka Shimallis Abdiisaa akka Taakkalaa Uumaa warra gurguddaa Biraanuu Leenjisoo taas jirtu tanafa ummata seeliin goobanaa keessa jiru hattoota warra obbolowwan keenya tuulama bakkan buune warra Oromoo Shawaa takka bakkan buune hattoota garaa ifiitiif maallaqa dachii fi kana guurratanii Oromoo taaniin isin hin beeynu duyda wanni bar Oromoon akkana isin hinaaftuuf waan nuti angoo qabnuuf jedhanii ummata keenya soban jechuudha obbolowwan keenya tuulama maaliif dheengadda akkasitti taaziyaa Haacaaluu irratti rasaasa bantan arraan tana hagam takka waraana irra taa'aa jirtan amborra arra sinigala so kanaafuu arraan tana cunduraan hundi gayyaatee wa abbootiin garaa hundi gayyaatee gaafa ari'aman khaleessa Addis Ababaa yendeet addarsh arrammoo Finfinneen tiyya arra Finfinneen mataa keessi dhufte qubeen afaan Oromoo arra yaadatte gaafa kaanoo afaan caccabsisanii deemtee hudduu isaanii jala deemaan turreeti hattu nufaadha warri harkaasi buuse Abiyyi harkaasi buuse goote jennee si faarsinee harkaasi hin buufne nuti arra Jawaar Mohammad duwida galtee Haacaaluu nyaachiftaniiti deebitanii Jawaar Mohammad hiisiftan yaa gantoota yaa ilmaan goobanaa daacee yaa warra seelii keessan keessa dhiigni goobanaa jiru hattoota isin Shawaa bakkan buutan tuulama bakkan buutan siifi Taayyee Danda'aa Shimallis Abdiisaa isin hattoonni kun ifuma bakka buutan malee
Amboos bakka hin buutan, Ginciis bakka hin buutan jechuudha. Arran qaanfattanii amma isin haxaa'uu deema takka takkaan isin haxaa'u. Jawaar Mohammad ni baha inshallah rabbi wajji ni baha. Maaliif jennaan hidhaan qoraasuma dhiiraati akkas beeytanii namni gaafa rabbiin lubbuun ta'e ni baati jetti qofa baatan baatu yookaan lubbuun ta'e. Lubbuun ta'e baatu gaafa rabbiin ta'e jedhe. Ati immoo arra hidha deemuu deemta hannaan sitti gammanna sitti qofalla ammaan booda. Maaliif Haacaaluu si namni diraamaa dalagee reefka Haacaaluu deebisee Jawaar Mohammad farra diraamaas daleessanii Oromoo wajji duudaa gara si godhanii amma immoo hidhaa si naquu deemti Zeeman yeta abbaatu haasi'itu. Jawaar Mohammadii fi Baqqala Garbaatii fi Abdii Raggaasaatii fi Lammii Beenyaa fa'aa gootummaan hidhamaniiti. Isin immoo warri Oromoo duudaa galtan ilmaan goobanaa daacee warri seeliin goobanaa isin keessa jiru hannaan mana hidha guuramuuf deemaa jirtan. Amaarri mana hidha isin guura. Isin immoo hannaan guuramtan jechuudha. Nama hannaan hidhamuu deemu. Akka dhiiratti hunola dhiirti la mana qaallitti kee jirti. Dhiirri du'ee jira Haacaaluun. Amma as deebitanii qaanfattanii gizee Oromootti iyyachuu feetan. Eenyu sin jala nuutu sin jala awwaata. Hell no. Sin jala no one. Don't waste your time. Afaanuma Amaara saniin deem katabadhu deem. Jarri ati wanni goggodhaa turte sun jarri ati waa afaan gurshaa turtee fi taati kondom gurshaa turte sun isaanummaa naasi bira dhaabbatanii. Hatticha. Eenyu sabu deemtan? Leenca qulqulluu harkisaa qulqulluu hiitan Maandeellaan waggaa 27 hidhamee bahee biyya isaa bulchee jira. No, don't worry. Still Jawaar Mohammad is our leader. Is my hero, is my leader too. Namni jajjabaan addunyaa tanarratti akka Mahatma Gandhi fa'aa ni hidhaman. Nabiyyoonni gurguddaan ni hidhaman, ni fattanaman. Gaafa rabbii wanni godhu deemu fatanaa keessa isaan dabarsee jechuudha. Isin gantuu fi hattuu fi warri ilmaan Oromoo ajjeesaa turtaniif ajjeesaa turtan wala Abiyyiis dabalatee nafxanyicha kana maal godhaa turtan? Isin ummanni isin hin fudhatu. Never ummanni isin hin fudhatu. Ummata kana bulchuun dandeessan jaarraa 21ffaa. Hawaasa kana isin bulchuu hin dandeessan. Namni danda'u nama qormaata keessa dabre qofa. Nama hidhaa akka gootatti hidhamee bahe nama dhugumaan saba kanaa quuqamu qofa biyya san bulchuu danda'u malee hattoonni akka keessanii isinilleen wanni isin Ameerika guurrattanii fi wanni isin godhachuu deemtan takka nu jalaan baatan amma booda. Manni Washington DC kaan Washington DC mana bitatta kaan achi wanni godhatta mee nu jalaa baatan gaa isin garra hattoota. Haacaaluu nyaattaniiti ququmsitanii tokkicha Oromoon akka ijatti qabdu ququmsitanii leenca Oromoon rabbiin waggaa meeqa keessan nu hanne mana hidhaan heexanii isin gantoonni naftanyaa wajji hudduu wal jara shir gootanii amma wal nyaadhaga Izeemaa jinni jaanka bullshit. We don't care. Wal nyaadha akka beetanitti. Haa jala isin ququmsaa isin fixu naftanyaan. Gantoota isin gantoota nuti gantootaaf bakka hin qabnu. Gantuudhaaf bakka hin qabnu. Goobanaa daaceetiif bakka hin qabnu nuti. Akkuma goobanaan Oromoo cabsee gurguratetti isinilleen karaa goobanaa irra deeme Abiyyiin Minilik. Shimallis goobanaa. Taakkala'uma goobanaadha. Maaliif angoof deeman garaa ifi bakka buuf deeman kanaaf osoo deemaniiti ilmaan Oromoo gurguran malee nam takka bakka hin bu'an. Leenca akka Haacaaluu nyaattaniiti. Arraan tana ijoollee Amboo akka isin hin sossoone waraana birgeedii meeqa Amboo keessa keessanii Gincii keessa keessanii akka namni affanamee taa'u goosiftaniimi. Isin Tuulamas bakka hin buutan Shawaas bakka hin buutan isin gantoota abbootii garaati isin. Meetaayyee danda'a har'aas booga qarshii miliyoona 3-4 akkasi baxraanee farshaanee hattuun goobanaan. Mee amma akka duritti gaa waan shaayii qarshii miliyoona 3 akka makiinaa gaabbinaa keessa kaayee hadee muree hin jiru amma. Hay durbar bilgeet caalee ture bar hanga duraa farshaanan san hanga qarshii baajata miliyoona 500 huno baajata miliyoona 500 as jiddu gala kanarra facaasa nama naa bita nama haga tokko Harargeerra naa bita Gujiirra naa bita Khaanirra naa bita jedhanii godina hundaaf ramadanii
gantoota bitachaa turan jechuun warra ala kanaa galee warra jireenyi itti jallatti warra asii jireenya fi jijjiiruu dadhabe akka Leencoo Baatii faa akka Amin Jundii faa akka Tanakaa faa akka Jaafar Alii faa akka Biraanuu Leenjisoo faa akka Nageessaa Oddoo Duubee Obaangii Oromoo Obaangii keenya san faa kun hundi Jawaar irra duulanii sa'aa 24 Jawaaruma qofa arrabsuudhaaf mistirii Jawaar beenye jechuudhaan hundi si biddeenni Rabbi Abiyyi bira biddeena baaseef maallaqa sadaqaa Ameerikaan itti kennite maallaqa sadaqaa biyya Arabaa itti kennite baabbish no more injiru is finito no more ficcisiifne amma booda gamaan nyaattan gana wal nyaattani wal nyaadha wal arii amma kaadire waan xiqqoo kiishee isin jirtu nyaadha waan kiishee isin jirtu xiqqoo nyaadha kaadiroonni leenci keenyaas ni baha arguuf teessan isa qofaa miti khayda Mandeellaan hidhamee jira Mahatma Gandhi hidhamee jira Nabi Yusuf hidhamee jira nabiyyoonni gurguddaa hundi hidhamanii jiran namni addunyaa kanarra babbeekamaan hundi hidhamee jira fatanaa keessa dabran kanaaf gootawwan keenya hunu arra uggusa glafaa hidhamee eenyu maqaan isaa Baqqala Garbaa Tanakaa fi jinni jaan kan itti duulchiftanii maqaa xureessitanii gaafa kan hidhaan eeytan no abbaaniif beeka qulqulluuniif beeka namni qulqulluun isin warra kaare meetira 200 jecha qarshii gurshaa guyyaa takkaatii jettanii warra sammuu teessan qorqalbii keessan gurguratee jiraachaa jiru jechuusin nama miidiyaa addunyaarra dhufee Leencoo Baatii miidiyaa addunyaarra dhufee Wallagga keessa bar mina interneetii ni jira jee bar what a stupid guy man kanaatu waggaa meeqa qabsoo keessa ture osoo waggaa lama namichi Aljaziiraatu afaan qabatee bar what are you serious jaani bar osoo waggaa meeqa ka ifaan hin jirre ka interneetiin jirre interneetii ni jira jee Wallagga gittim jee laala garaan akkanatti nama tuffachiisa garaan akkana bakkan jirre hunda si dhaaba laala garaan kun haya isa kan amma osoo Leencoo Baatii kaartaa takkala uumaatti fide Leencoo Baatii kun amma nama 100 jeesu baru ganama riibaa ka'e osoo akka Jawaar Mahaammaditti kaartaa manaatii fi kaartaa gomoo jaarradhu ja'anii maallaqaa wajji manatti Leencoo Baatii fide what is gonna do this guy guys can you imagine what is gonna do arra odoo kaartaa fi waa hunda manatti silaa kadhatanii akka Jawaar Mahammad kanatti waxa madana guudhaaf hell no anaa miti ka isin sobdan je'eetti ciree fuularra darbe eenyu godhame amma kana namni kaartaa ciree fuula takkala umarra facaasu ni jira hin jiru inumaa kijibanii haqqisanii albahaniitimi sanboota kaare meetira 200 argatan hundisi warri ala kanaa galte warra jireenyi itti jallate warra jireenya fi jijjiiruu dadhabe kanaaf tuffatamanii amma hundisi ni ari'amte arguuf teessan hundisi ni ari'amte hundisi amma wal dabreedhaan ari'amte amma khaanis ni ari'an amma eenyu irraa fixatanii jiran eenyu maqaan isaa eenyu Taayyee Dongoraatis ni ari'amaniinis tokko bahuun ta'u nama dhugaa qabu qofaa baha jechuu achirra kanaafu ammaan tana lolli isin izeemaa fi biltsiginnaa wali banaa jirtan walitti jabaadha walitti kaa akka gaaritti wal fixa akka gaaritti wal feddaga amma booda nuti warra seelii goobanaa qabuu fi gantuudhaaf ammaan booda kaane akka dursanii sagalee akka isinii taanuu fi qubee afaan Oromoo dur dagattan warra gizee kaan namaaf jaalachiisuuf ani bar gizee takka maaliin jaabar namni akkana osoo aksantii furdaa kana qabdu akka kiyyaa namaniif jaalachite Addis Ababaayee danaadarsh Addis Ababaayee አሁን አለማሻለው አዲስ አበባዬ አሁን ነው ባንኮክ ማረግሽ አዲስ አበባዬ እንደዚህ ነው ማረግሽ ጀቴ አራንተነ ፊንፊኔቲያ ቆቴ ቡላ ቀርሺ ቆቴ ቡላ ኮመዲ ደማ መነ ከለ ጃበር ሂን ቃንፈቱ በር ቆቴ ቡላ ከሚ መነ ኮመዲ ደማ ከለ አጎቴ ቆቴ ቡላ መነ ኮመዲ ደማ ከነቴ ቆቴ ቡላ ኮመዲ ደማ ዋኒ መነ ከነፍ ኢዜማ ነዱልቴ ዊ ጆጎድ ደም ከሲም በይነ ፊ ኑቲ ታሪክ ኑቲ ማንጀርቱ
we are witnessing everything odeeffannoo qabna waan deemaa jiru hunda kijibdu isin namoota jajjaba namoota isinii bitamuu dide kararraa maksuudhaaf diraamaa meeqa daleedanii isinii fayyadamanii hunu ati kutti arrantan mana hidhaa si eeggatu jira ableensi qaramaa jirti amma mana hidhaa seenuuf habba takka sagaleen ta'inaaf oromo taakkala uumaatiif sagaleen ta'inaa gantuu kana haa fudhatanii haa hidhaa seenu maqaa hannaatiin haa hidhaa seenu taakkala uumaa shimallis abdiisaallee ableen qaramaa fi jirti baardaarii murteessaa bar isinit bar nun dhageessanii bar baardaar maal jette ta'aachoo baakaa jennazii arafaanaachoo jaan kuni jarri hoomachaa dhiisaa jaan jaan akkuma jaan san garsiisaa jiran wajjin akkuma jaan san taakkala uumaa khaasan taakkala uumaa amma karaa isaatiif karaa adda addaatiin duula rabbansaa jira maal gochuuf hidhaa noqof corruption mana hidhaa darbaa sabxiyyaa yetaabbaatu namni oromoo gane haaseenu hidhaa goota meeqaa hidhaa keessa ta'a hin qaanfatu barsanuu na dhaqqabaa joo barbaadaan amma shimallis abdiisaallee dheengadda confusion illee goone waa confuse goone maarree goona kayyaan san erga hiikkate amaarri baardaarra dheengadda tikeeta muranii fi jiran inni kun ari'amuu qofaa miti inumaa akka firdiinuu dhihaatu feenaa amma durallee nafxanyaa likkii galchinee jira waan nuun jeef confusion isin godha waan jeef haanuu hidhamuu jaan isallee amma tikeenni muramee fi jira laal abiy waan godheen akkasuma wajji akka inni baalee dhaqee yookaan arsii dhaqee no arsii dhaqee maal jedhe warra yakka kana dalage hunda afaan amaaraatiin likkinnaas gabbaachawalan jeebar laal oromoonis wal nyaachise amaara bira kireetii dhabsiise amma inni illeen taraa isaa eeggataa jira jechuudha qophaay konka yaa warra abbootii garaa bar namni kun waggaa kuma takkan jiraatu addunyaa tanarra yoo rabbii dandeettii sii kanne dalagadhu jiraadhu yoo rabbii dandeettii sii kanne sammuu teetiin jiraadhu yoo san dadhabde waan dandeessu godhi garuu saba keen ganin saba keen gurgurin sabni kun isin amanee if dura isin ergee wal facaaftanii wal bittinneessanii as deebitanii ilmaan oromootti booyuu feetan jechuudha hin jiru amma booda hin jiru ammaan booda hin jiru nagatti amma wal dabareen amma taraan itti aantu eenyu shimallis akkasitti wal dabareen ari'amuuf deemte jechuun hundisi soo kanaafuu taakkala uumaa nagaan karaa mana gaashiree keetitti karaa mana hidhaa keetitti tikeenni si muramee jira nagatti nagaan si hageessu mana hidhaa aqaaqi bakka itti namatti qoflaa turte bakka ati boolla jawaariif qottee itti seena amma siitu itti seena ati namni xabaqaa si dhaabbatullee hin jiru itti seenta mataan shimallis abdiisaallee itti seenta خانس خقرشي ملينا لما سدي أكب بالجيد وقرشي ملينا لما أكاونتي خيس ملي مخينا خيس خاتي خندمني أينو مكان سا بس هذا جارو فتول فمي تاية دونغورا صاحب تناقا خينياسون أتي سانو مخاران خي هون خيس الخانوات نجد أما هون خيس أكا كنتمي بشان خيس أباتي غوغويتاني أسبهو تيسن هون خيس أورومون أتشو مجرات سامني خون أتشو مجرات سيستما خانا أورومون ندي جرا خين سيستما خانا أورومون ندي أرجوف تيسن هون خيسن كنا dhukke naftanyan dhukke isin irraa kaysi maalif oromotti duuda galtan jechu naftanyaa firoonfataniiti oromotti duuda galtan hundi keeganaa likkii garta jechu dhageessanii mi kanaafuu abbootii garaatii fi warreen wanni jettan hundi aduun teessan dhihaa jirti kanumaaniin nagatti sininjaa leenca kiyya Jawaar Mahammad insha Allah yoo rabbi lubbuun gaafa rabbiin ni baatiyetti malee baatu atilleen akka leencatti gaafa asbaatu guyyaan dhaluu jira abshir tana firraa abdii qabna jechuudha yaa soo kanaafuu jara keenya tanuma isinii muufin dhufee niwsii taakkalaati kana gubbaan warreen qeerroo yookaan qarree teenya bakka hundaa bahaa jirtu adara warri oromiyaan guutuun haa dhaabbadha haa mirga keessan falmadha haa shamarran harargee hanqatina haa Oromiyaan guutuun kutaa kudha takkan jenne maali Oromoon harargee qofa moo maali what's going on hay osoo dubartiin shamarran keenya waraana sodaatu dhiisanii hiriira bahanii naannoon biraa maaliif rafa why maaltu si raffisa hay hayya dhiirri sodaati haa jennu shamarran naannoo biraa maaliif tatta'an godina kudha takka guutuu
shem ha amma tokkummaadhaan ha harargee join godha yoo kanan godhin bu'aan qabdan tokkolleen keessan garuu silata tikeenni abiyyi ekonomiin isaa guyyuma guyyarraan ashqolo qolaa daaraa ta'a deemaa jira jaalattanillee jibbitanillee